Waaqayyoon abbaa gooftaa keenyaa Yesus Kiristoosiif bara baraan galanneef ulfinni guddaan waaqaaf lafarratti isaaf haa ta'u. Yeroo kana ergaa yeroo keenyaa kan ta'e waan tokko waliin ilaalla. Innis mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 7 irratti akkas jedha. Innis sagalee guddaadhaan yeroon firdii isaa waan ga'eef Waaqayyoon sodaadhaa. Ulfinas kennaafi isa waaqa lafa galaana burqituu bishaanii uumeefis sagadaa jedhee jedha. Dubbiin kun dubbii yeroo xumuraa kanaaf barbaachisaa ta'edha. Yeroon firdii isaa waan ga'eef, yeroon inni itti faradu waan ga'eef maal godhaa? Waaqayyoon sodaadhaa, ulfinas kennaafi. Kana qofa miti, isa waaqa lafa galaanaaf burqoota bishaanii wantoota isaan keessa jiran hundumaa uumeef sagadaa jedhe. Amma dubbii murteessaan firdii biyya lafaatti dhufaa jiru jalaa ooluudhaaf, firdii addunyaa kana eeggatu jalaa ooluudhaaf maaltu murteessaadha? Bula tokko Waaqayyoon sodaachuu, ulfinas kennuufidha. Inni eenyudha? Inni sodaatamuu qabu, inni ulfinni kennamuufii qabu. Isa waaqa lafa galaanaaf burqoota bishaanii uumedha inni immoo. Kanaaf eenyuun kan jiru beekuun baay'ee murteessaadha. Inni waaqa lafa galaana burqoota bishaanii uume kun eenyu? Macaafni qulqulluun akkas jedha ammas. Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. Ani lafa uumeen namootas isa irratti uume. Bantiiwwan waaqaa anatu harka kootiin diriirse, macca isaanii hundumaas anatu abboomeedha. Lafa uumeen namootas isa irratti uumedha. Bantiiwwan waaqaa anatu harka kootiin diriirse, macca isaanii hundumaas anatu abboomedha. Ana jedhani anadha. Kanaaf eenyu inni kan jedhu adda baafnee beekuudha kaayyoon keenya. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa 18 irrattis akkas jedha. Waaqayyo inni bantiiwwan waaqaa uume, inni Waaqayyoodha. Inni lafa bifa itti godhee tolchee jabeessee yommuu dhaabe akka irra jiraataniif malee bifa hin qabnee fi ona akka ta'u hin uumne. Inni ani Waaqayyoodha, ana malee kan biraa hin jiru jedhe. Ani Waaqayyoodha, ana malee kan biraan hin jiru. Dubbii murteessaa. Amma obboloota ko kan waaqaaf lafa galaanaaf burqoota bishaanii uume, inni nu sodaachuu qabnu, inni nu ulfinallee kennuufii qabnu. Waaqa sadan tokkodhaa? Sadan tokkummaadhaa? Noo. Eenyuree? Isa ana jedhu kana. Ani Waaqayyoodha, ana malee kan biraa hin jiru isa jedhe kana jechaadha. Kanaaf akka macaafa qulqulluutti haa ilaallu. Okay, iddoo biraatti immoo Ermiyaas boqonnaa 10 lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. Waaqayyo isa aangoo isaatiin lafa kana uumedha. Waaqayyo isa aangoo isaatiin lafa kana uumedha. Inni biyya lafaa kana ogummaa isaatiin cimsee hin dhaabe. Waaqas beekumsa isaatiin in diriirseedha. Waaqas beekumsa isaatiin maal godhe? In diriirseedha. Inni kana hundumaa godhe, inni kana hundumaa hojjete eenyuun? Macaafni qulqulluun Waaqayyo meeqa jedha? Waaqa isa kami jedha? Yoo isa hin beeknu ta'e isaaf sagaduu hin dandeenyu, isa sodaachuu hin dandeenyu, ulfinallee kennuuf hin dandeenyu. Sababni isaa Waaqa hin beekamneef sagaduun, Waaqa dhugaa hin taaneef sagaduun, yoo Waaqa beekaniif hin sagadan ta'e Waaqa hin beekamneef, Waaqa tolfamaadhaaf sagaduun hin oolu waan ta'eef. Kanaaf adda baafnee Waaqa sagannuufiif beekuu qabna. Macaafni qulqulluun kanaaf akkeedha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti maalidha? Waaqayyo tokkichadha. Waaqayyo tokkichadha. Inni gidduu dhaabatee Waaqayyoo fi nama walitti fidus tokkicha. Inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'atedha. Waaqayyo lama jedhu, Waaqayyo sadii jedhu, Waaqayyo tokkichadha. Waaqayyo lama jechuun waaqa garaagaraa lama jechaadha. Waaqayyo sadii jechuun waaqa qaama garaagaraa qaban sadii jechuudha. Garuu macaafni qulqulluun maalidha? Waaqayyo tokkichadha. Waaqayyo tokkichadha. Waaqayyo tokkicha kanatti waan hundumaa uume jechaadha keessa. Kanaafidha Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 1-2 irratti akkas jedha. Bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota bara sadhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan
waaqaaf lafa uume. Waan hundumaas harka isaatti kennuuf isa dhaabe. Kanaaf amma waaqni inni waan hundaa uume waaqa ilma qabudha malee waaqa garaa garaa ta'anii waaqa sadii ta'anii bara baraan waliin jiraatan jechuudha. Waaqa tokkicha isa ilma qabutu hara ilma isaa waan hunda uume. Waaqa ilma qabudha. Waaqayyo tokkicha. Waaqayyo tokkicha. Waaqni tokkichi kun immoo ilma tokko qaba. Dhuguma ilma qaba. Ilma akka isaa waaqummaa isaa qabu. Akka waaqa tokkichaa waaqummaa waaqa tokkichaa isa qabu. Akka waaqayyo abbaadhaa waaqummaa abbaa kan qabu ilma ta'uu qaba jechaadha waaqayyo abbaan. Kanaaf bara sirumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate ilma isaa kanaan waaqaaf lafa uumedha. Kanaaf waaqni inni waaqaaf lafa uume waaqa tokkichatu hara ilma isaa uume jechuudha malee qaama sadii waaqa bara baraan jiraatan sadiitu waliin uume jechuu miti. Kanaaf ija macaafa qulqulluutiin sadan tokkummaa wanta jedhu yookiin waaqa sadiitu bara baraan tokko ta'anii kan waliin jiraatan bara baraan waliin kan jiraataniif waan hundumaa kan uuman saganni sadan isaaniitiif kan malu sadan isaanii walqixa kan ta'an wanta jiru macaafa qulqulluu keessa jiru. Waaqayyo tokkicha. Jechuun macaafa qulqulluun waaqni tokkichi kun eenyu nutti hima. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 3 irratti Wangeela Yohaannis 7 irratti akkeedha. Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isa ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati Kiristoos. Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa jedhe. Kanaaf waaqni tokkichi waaqni dhugaan waaqa bara baraan jiraatan sadii osoo hin taane waaqayyo abbaadha. Abbaa gooftaa Yesuus Kiristoosoo abbaa gooftaa Yesuus Kiristoosiif waaqa gooftaa Yesuus Kiristoos kan ta'e waaqayyo abbaatu waaqa tokkicha jechaadha. Waaqa tokkicha waaqa dhugaadha. Kan kanarraa waaqni tokkicha jedhamu qaama sadii miti. Inni waan hunda uume waaqa tokkicha. Karaa eenyu karaa ilma isaati. Kanaaf tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti akkeedha. Nuuf garuudha waaqayyo tokkichatu jira. Innis abbaa isa waan hundumaa uume. Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannus akkasumas gooftaa tokkichatu jira. Innis Yesuus Kiristoos isa wanti hundumtu ittiin uumame isa nuyi ittiin jiraannu jedha. Kanaaf waaqayyo tokkichatu jira. Innis eenyu? Waaqa abbaadha. Inni waan hundumaa uume. Gooftaa tokkichatu jira. Eenyu inni immoo Yesuus Kiristoos isa wanti hundumtu ittiin uumame. Waaqayyo abbaan in uume. Karaa eenyuun? Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin waan hunda uume. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan hundumaa yommuu uume isa malee wanti ta'e tokko illee hin jirudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti waan ta'e hundumaa keessaa isaan ala kan ta'e tokko illee hin jirudha. Waaqayyo abbaan waan uume hundumaa keessaa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin ala waan uume tokko illee hin qabu. Waan hundumaa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin uume. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo waan hundumaa uume macaafa faarfannaa boqonnaa 33 lakkoofsa 6-9 irratti akkeedha. Bantiiwwan waaqaa dubbii waaqayyootiin wanti bantiiwwan waaqa keessatti argamanis hafuura afaan isaa keessaa ba'uun hojjetaman. Inni dubbate wanti inni dubbates hin ta'e. Inni nabboome wanti inni nabboomes haa dhaabate. Kanaaf ammoo obboloota gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni kunaa ta'u jedhe kunaa ta'u gaafa jedhe lafti biqilaa baasu gaafa jedhe munyuuqa akka qomoo isaatti baasu gaafa jedhe munyuuqa lafarraa akka qomoo isaatti haa baasu gaafa jedhe dubbiin afaan isaa keessaa ba'e sun hafuura isaa isa qulqulluudha hin jiraachise jechaadha. Kanaaf waaqayyo abbaan karaa ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbii ofii isaatii maal godhe addunyaa kana uume jechaadha. Waan hundumaa akka itti uume. Nama garuu akka bifa fakkeenya ofii isaatiif kan ilma isaatti dhala namaa uume. Kanaaf eenyu kan waaqaaf lafa galaana burqoota bishaanii uume kan sagaduufii qabnu ulfina illee kennuufii kan qabnu eenyudha? Waaqa tokkicha waaqayyo abbaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoos karaa ilma isaa hafuura dhugaadhaan hafuuraan geggeeffamne hafuuraan guutamne hafuura isaa isa qulqulluudhaan geggeeffamne karaa ilma isaa abbaadhaaf sagaduu qabna jechaadha. Kan kana alaa waaqni sadan tokko in uume jedhamu sagadamuufii qaba jedhamu bara baraan waliin jiraatu bara baraan wal qixa jedhamu macaafa qulqulluu keessa hin jiru. Kana hubannee sagada dhugaa sagannee waaqayyoof ulfina laannee obboloota ko firdii addunyaatti dhufaa jiru
yeroon firdii isaa ga'ee waan jedhuufi firdii addunyaatti dhufaa jiru jedhaa ooluu akka dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru guddaa eebbifamaa.